Oduijo ayyaana cuuphaa wayita kabajnu furmaanni badii dhiifamaa qorichi wallabdii araaraa akka ta'e yaaduu qabnaa jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahimad. Ayyaanni kataraa kutaalee biyyattii garaagaraatti sirnoota adda addaatiin kabajame. Odeeffannoo maddina laatiin biyyoota nageenya Giriinlaand deeggaruu barbaadan daballii taarifaan doorsisuun dogoggora ta'uu ministeerri muummee Itaalii Joorjiyaa Meeloon himan. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya baga ayyaana kataraa yookiin jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2018 nagaan isiniin ga'e jecha ETV Afaan Oromoo irraa oduu galgala sa'aatii tokkoof qindeeffannee simbiraan keenya oduu isinitti muun heeraan silashii waliin nan turtii taasisa ce'umsaan booda gara oduu keenyaatti deebina. Oduu keenya jalqabaatiin ministeerri muummee Abiyyi Ahimad ayyaana cuuphaa sababeeffachuun hordoftoota amantaa kiristaanaaf ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Ergaa isaanii kanaanis hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti cuuphaan ergaan waaqaa kan itti darbe kan araaraa fi deebi'anii dhalachuu ta'uu eeraniiru. Dur cubbuu Addaamii fi Hawaan raawwataniin ilmi namaa waaqaan walitti rifatee baroota gidiraa dabarseera kan jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahimad booda garuu Kiristoos ilma namaarraa cubbuu kana dhiquu yookaan qulqulleessuu yaadachiisaniiru. Ayyaana cuuphaa yeroo kabajnus furmaanni badii dhiifamaa qorichi wallabdii araaraa akka ta'e yaaduu qabnas jedhaniiru. Wallabdee waaqaa fi ilma namaa gidduutti uumamee ture Kiristoosiin akkuma furmaata argate wallabdeewwan akka biyyaatti qabnus marii fi marabbaan hiikachuuf akkasumas idaa garaagarummaa keenyaaf furmaata xumuraa kennuuf boqonnaa dhumaarra geenyeerra jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahimad. Gama kanaan ergaa koomishinii marii biyyaalessaa hundeeffame as waggoota sadan darbanitti waltajjii marii lammiileen biyyattii hedduu fi qaamoleen qooda fudhattoota garaagaraa hirmaachisee taa'amuu isaas eeraniiru. Waltajjii kanneen irrattis ajandaawwan garaagarummaa keenya walitti qabamaniirus jedhaniiru. Adeemsi kun waldhabdeen keenya yeroo dhumaatiif furmaata kan itti argatu waan ta'eef milkaa'ina isaaf hunduu tumsuu akka qabu waamichaa dhiyeessaniiru. Har'a miira ayyaanichaa keessa taaneeti imala mul'achuu Itoophiyaa akka qorannu yookaan xiinxallu affeerras jedhaniiru ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad. Duudhaaleen Itoophiyaa, qabeenyonni Itoophiyaa, dandeettiin Itoophiyaa, irreen Itoophiyaa, miidhaginni Itoophiyaa akkasumas kabajaa fi olka'iinsi Itoophiyaa mul'achaa jiras jedhaniiru. Ayyaanni kataraa bara 2018 guutuu biyyattiitti karaa fi duudhaa mana amantaa eegeen kabajame. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa taabota manneen qulqullummaa isaanii keessaa gara laggeenii fi iddoolee bishaan qulqulluutti faarfannaa hafuuraa garaagaraan dabalanii geggeessaa oolaniiru. Ababaayyoo Kafanii waan qindeesse qaba. Ayyaanni kataraa bara 2018 guutuu biyyattiitti karaa ho'aa fi duudhaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa eegeen kabajameera. Hordoftootni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa taabota manneen qulqullummaa isaanii keessaa gara laggeenii fi iddoolee bishaanii qulqulluutti faarfannaa fi sirnoota hafuuraa garaagaraan dabalanii gaggeessaa oolaniiru. ታቦታቱን ከመንበረ ክብራቸው አንስተን በዚህ
በሊቃውንት እየተመራን ከተራን ቡራ አማንታ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያትን አያነ ጩጳፍ ጉያን ቶኮ ወይታፉ ከበጀማ ጉያን ከተራ መነን አማንታ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያቲ ጉያ ታቦትኒ መነን ቁልቁልማ ሳኒ ኬሳ ባኒ ገራ ለገኒ ፊ በከ ቢሻኒ ቁልቁሉ የከን መድ ጅሩቲ ሆርዶፍቶታ አማንታ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያትን ኢትገገፈመኒቲ ቡራ አማንታ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያትን ከተራን መጫፈ ቁልቁሉ ቡሬ ፈቴ ከበጀማ ጅራ መጫፍኒ ፋርፈና ለኮፍስ ድበተኮ ፊ ኩደሰዲ ቡራ ያና ከተራ ከተቱማማ ቡሩ መከናን ለግኒ ፊ ቢሻን ታቦትኒ ጉያ ከተራ ከነት ከበጃን ኢቲ በሄ ጉያ ያነ ጩጳቲ ጩጳ ሆርዶፍቶታ አማንቲቻ ፊሶላ ጉይች ጎንደር ባቱ ፊላል በላ ደበለቴ ጉቱ ኢትዮጵያት ከራ ሆአቴን ከበጀሜ ወሌራ በራበረቲስ ፎያ ቱሪስቶታ ቢያላስ ደረን ሀወቻት ከንጅሩ ገሊላ ወደ ዮርዳኖስ በዮሐንስ እጅ ለመጠመቅ መውረዱን ዛሬ እናስባለን። ayyaanni kataraa magaalaa Gondaritti sirnawaa ta'een kabajame. Hawaasni magaalattii faarfattoonni manneen amantaa fi keessummoonni hedduun taabota geggeessuun iddoo bulmaataa yookiin iddoo sirni cuuphaa guyyaa boruutti raawwatutti gahee jira. Magaalattiitti guyyaa boruu ayyaanni cuuphaa sirnoota amantichaa garaagaraan ni kabajama. kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarra turtii taasisna riippoortarri keenya wasanii amaalee magaalaa Gondaritti argamti akka mooltee wasanirra deebi'uudhaan baga ayyaana kataraa yookaan jala bultii ayyaana cuuphaatiin sigee jecha mee ayyaanni kataraa magaalaa Gondaritti haala kamiin kabajame jala bultiin ayyaana cuuphaa maal fakkaata haalachi jiru akkamiin taajjabdee daawwattoota keenya biraan ga'uu dandeessa. galatoomii heeraan akkumaati kaasuuf yaaltee ayyaanni kataraan yookaan jala bultiin cuuphaa magaalaa Gondaritti haala ho'aa yookaan sirnoota amantichaatiin kabajamaa ooleeti kan jiru keessattuu magaalaan Gondar akkuma beekamu ayyaanni cuuphaa bal'inaan iddootti kabajamu keessaa ishee tokkodha. Kanaaf immoo keessummoonni garaagaraa biyya keessaa fi biyya alaas irratti hirmaachuudhaaf torbaroota dura gara magaalaa Gondar seenaati kan isaan turanii har'aas guyyaa har'aas jala bultii yookaan katararraa eegaluudhaan gara kanatti imalanii kan isaan jiran jechuudha. Kataraan immoo sirnoota ho'aadhaan manneen amantaa garaagaraatirraa taabonni walitti ba'uudhaan faarfattootaa fi akkasumas immoo abbootii amantaa abbootii jaarsolii biyyaa fi keessummoonni biroo bakka argamanitti sirnoota ho'aadhaan gaggeeffamaa iddoo sirni cuuphaa guyyaa boruutti raawwatu gaheeti kan jiru jechuudha. Guyyaa boru immoo sirni cuuphaa haala ho'aa ta'een akka kabajamu ibsameeti kan jiru keessattuu ayyaanni cuuphaa Yesuus Kiristoos gadoof qabee Galiilaarraa gara Yordaanos imaluudhaan harka cuuphaa Yohaanisitti cuuphamu yaadachuudhaaf kan kabajamu ta'uu Phaaphaasiin kutaa lallabaa Gondar giddu galeessaa ibsaniiti kan jiran jechuudha. Kanaaf immoo hawaasnis fakkeenyummaa Yesuus Kiristoos yookaan gadoof qabummaa Yesuus Kiristoos kana fakkeenya godhachuudhaan hawaasa isaan waliin jiraatu waliin jaalalaan tokkummaadhaan jiraachuu akka qabu ayyaanichi gadoof qabummaa akka ta'e fakkeenya kana fudhachuudhaan hawaasni kamuu hawaasa biroo wajjiniin jaalalaan jiraachuu akka qabu namni kamuu nama kamiiti ol akka hin taane fi namni kamuu qixa akka ta'eef kanaafuu hunduyyuu wal jaalachuu fi tokkummaan ayyaanicha kana yaadachuu fi gara hojiitti hiikuu akka qabu dhaamaniiti kan isaan jiranii eebbifamoon Abuna Saawuroos hoogganaan waajjira olaanaa
teessoo lubummaa mana qulqullummaa Ortodoksii Itoophiyaas sagantaa kataraa kanarratti argamaniiti kan isaan jiranii eebba kennuudhaaf jechuudha. Akkasumas immoo hordoftoonni amantichaas sagantaa cuuphaa guyyaa boruu raawwatu kanarratti argamuudhaaf asitti dhufaati kan isaan jiranii. Faarfattoonnis akkasuma iddootti argamuudhaan faarfannaa isaanii gaggeessati yookaan faarfachaa jala bultii kanas ho'isaati kan jiranii. Egaa ayyaanni cuuphaa sirnoota garagaraan halkan kanas immoo sirna qaddaasee dabalatee sirnoonni amantaa garagaraa raawwatamuudhaan barii barraaqaan immoo sirni cuuphaa kan raawwatamu ta'a. Sirnicha irratti immoo hawaasni hedduun irratti kan argamanii fi kan hirmaatan ta'a jechuudha. Nutis immoo iddootti argamuudhaan kan hordofuudhaan tamsaasa kallattiitiin chaanaalii TV Afaan Oromoo dabalatee akkasumas chaanaalota EBC maraan tamsaasa kallattiitiin guyyaa boruu barraaqarraa kaasnee daawwattoota biraan kan geenyu ta'a. Odeeffannoo namaaf qabu kanu. Hayyee Wasanii Amaaree magaalaa Gondar irraa odeeffannoo bal'aan biraan geessee fi galatoomii ayyaana gaarii sifa ta'u yeroo gaarii Wasanii. Kabajamtoota daawwattoota keenya gara oduu wal qabatuutti darba. Itoophiyaatti kabajni ayyaana cuuphaa kan biyyoota biraarraa adda ta'uu fi miidhagina olaanaa kan qabu ta'u turistoonni Gondaritti imaluun sirna kabaja ayyaana cuuphaa irratti argaman himanii jiru. Ayyaana kanarratti hirmaachuu keenyaafis gammachuu guddaan nutti dhaga'ameera jechuun ibsaniiru. Yaadni isaanii akka itti aanutti dhiyaata. I'm from Argentina, South America. First time in Africa and first time in Ethiopia. Ani Argentina irraa dhufe gara Afrikaa akkasuma gara Itoophiyaa dhufni kun kan jalqabaati. Gara Gondar har'an dhufe hanga boruu asuman tura. Magaalaan Gondar baay'ee namatti tolti. Uummanni ishees uummata nagaati. Kanaan dura Biraazilitti ayyaana kaarnivaalii jedhamu argeen ture. Garuu miidhaginni isaa akka kanaatti miti. Kind of similar in Brazil, Carnaval, but it's not the same like this. This is the real one. I'm from Argentina. My name is Benjamin. Well, in Latin America, where I'm from, we have similar celebration in Brazil, but this is different. You know, the vibe, the people. Argentina irraan dhufe maqaan kiyya Benjaminidha. Brazil ayyaanni kana fakkaatu jira. Kun garuu isaan garaagarummaa qaba. Kun baay'ee namatti tola. As dhufe kana arguu kiyyatti baay'een gammadeera. Gondar magaalaa seenaa qabeettii ta'uu ishii nan beeka. Uummanni magaalichaas haala keessummaa ittiin simatu argineerra baay'ee namatti tola. Har'a Itoophiyaatti simatamneerra. Yoo Rabbi jedhe bara dhufus deebinee dhufna jennee abdii qabna. And Fatari Akal, next year I come again. I find it amazing. It's very interesting to see, to visit the city. A lot of people. Maqaan koo Faayibaanaadha. Magaalaan Gondar hedduu miidhagduudha. Haalli uummanni itti uffatu baay'ee nama hawwata. Kanaan dura ayyaana akkanarratti argamee ilaalee hin beeku. Kanaaf kun kan jalqabaati. Ayyaana kanarratti hirmaachuu keenyaaf anis ta'ee hiriyoonni koo baay'ee gammanneerra. Amma ayyaana cuuphaa ilaalleerra. Booda immoo gamoo masaraa Faasil daawwachuun barbaada. I have just arrived. I haven't seen, but I really would like to see the castle. Ayyaanni cuuphaa waggaa waggaan hordoftoonni amantaa Ortodoksii dirree irratti walitti dhufuun kan kabajamu ayyaana guddaadha. Ayyaanni cuuphaa kun jala bultii irraa eegaluun sirnoota garaagaraan kan kabajamu ta'u barsiisonni amantichaa ETV Afaan Oromoo waliin turtii taasisanii himaniiru. Wasanii Amaaree dabalatasaa qindeessiteetti. Itoophiyaan ayyaanota turistoota addunyaa hawwatan kanneen addabaabaayyiiwwan irratti kabajaman hedduu qabdi. Ayyaanota kanneen keessaa hordoftoota amantaa Ortodoksiitiin hawwiin kan eeggamu tokko ayyaana cuuphaati. Ayyaanni cuuphaa waggaa waggaan hordoftoonni amantaa Ortodoksii dirree irratti walitti dhufuun kan kabajamu ayyaana guddaadha. Kiristaanonni wayita ayyaana kana kabajan fakkeenyummaa Iyesuus Kiristoos cuuphaan yaadachuuf akka ta'e himama. Gooftaan keenya harka Yohaannisitti ofumaan bishaan walakkaa galaana walakkaa dhaabbate. Galaana walakkaa dhaabbatee harka uumama isaatiin cuuphamuudhaan cuuphaa hundeesseera. Kun immoo Iyesuus Kiristoos cuuphamuun isaaf barbaachisaa ta'ee osoo hin ta'in nuti cuuphaan nuuf barbaachisaadha. Fayyina akka argannuuf mootummaa Waaqayyoo akka dhaalluuf ilma namaatiif cuuphaan barbaachisaadha, dirqamadha. Iyesuus Kiristoos garuu maaliif cuuphame? Inni ilma namaatiif fakkeenya ta'uudhaaf inni cuuphamee cuuphamaan hun jechuudhaaf. Cuuphaa jechuun akka mana kiristaanaa keenyatiitti bishaan keessa al sadi seenanii bahuu jechuudha.
kun immoo maaliin agarsiisa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos anarraa baradhaa jedhee mitiire manni kiristaanaa waan tokko gaafa raawwatu bu'uurri ishee kitaaba qulqulluudha itti dabalee immoo duuka bu'ootaadha jechuudha kanarraa kaateet gooftaan keenya gaafa cuuphamu bishaan keessa seenuudhaan bahuudhaan jechuudha al sadii seenee ba'e jechuudha. Jala bultii ayyaanichaa irrattis ayyaanni kataraan kan kabajamu yoo ta'u hordoftoonni amantichaas cuuphaa bariif kan itti qophaa'anidha. Jalqaba manni kiristaanaa kataraa jettee gaafa guyyaa 10 gaafa ishiin taabota qabattee bobbaatu kataraa jedhamee waamama jechuudha. Kataraan immoo maalidha gaafa jennee ilaallu jecha gi'iziiti. Jechichaan jechuudha gaafa ilaallu kattara kabbaba naannawasaa qabuu jechuudhaan hiikama jechuudha. Jala bultii ayyaana cuuphaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoositti kan raawwatamudha. Moggaasni kun maaliin wal qabataa guyyaa booruu amajjii 11 cuuphaan gooftaa yaadatamaa guyyaa kanatti kan yaadatamu cuuphamuu gooftaa keenyaati. Abbootiin bishaan achitti kuufame kana gara uummata kiristaanaatti eebbisanii facaasuun isaanii gooftaan keenya guyyaa kanaa nuuf cuuphameera kana yaadachuudhaaf. Ayyaanni cuuphaa jala bultiirraa eegaluun sirnoota garagaraan kan kabajamudha. Namoonni harka Yohaannis cuuphaatti yommuu cuuphamaa jiran Iyyasuus Kiristoos ammoo jedha. Iyyasuus Kiristoos namoota wajjiniin harka Yohaannisitti cuuphamuudhaaf Galiilaa irraa gara Yordaanos dhaqe nuun jedha. Uummanni kiristaanaas taabota Waaqayyoo abboonni keenya mataa isaanitti baatanii kana jechuun immoo kabajanii kana jechuun maaliif yommuu jedhamu uummanni Israa'el yommuu biyya Misiraatii ba'an galaana Yordaanos kan isaan ce'an taabota Waaqayyoo luboonni Waaqayyoo baatanii too galaana Yordaanos ce'anii dirree Kana'aan sana iddoo Kana'aan jedhamtu dhaalaniiru. Ayyaanichi gadoof qabummaa Yesuus Kiristoos fakkeenya taasifachuun hawaasa hundaa waliin tokkummaan jiraachuu agarsiisuuf ta'uu barsiisonni amantichaa ni dubbatu. Yohaannisiin kottuutii bakka hin jirutti anana cuuphe jechuu osoo danda'u Galiilaa irraa ka'ee gara Yordaanos kasoominaan naqee harka Yohaannisitti immoo cuuphame. Yohaannis lakkii ana harka keetiin hin cuuphama malee ati harka kootiin cuuphamuun siif hin malu yommuu jedhee isa dubbatutti gooftaan keenya qajeelummaa hundumaa raawwachuudhaan qaba kanaafuu na cuuphii jedheetiyyuu gooftaan keenyatti dubbateera. Kun kasoomina guddaa agarsiisa. Gadoof qabu namoonni akka waliin caalle namni nuu gadi namni olii namni gadi akka hin jirre kan agarsiisudha. Ayyaana kanarratti kan yaadannu walumaa galatti Waaqayyoon dhala namaatiif waan inni kafale yaadachuu qabna jechuudha. Sababbiin isaa gaarummaa osoo qabaannee hin taane tolummaa qabaannee osoo hin taane gaarummaan isaa nuuf baay'ate tolummaan isaa nuuf baay'ate bifa kanaan nuuf beenyaa dhugaa ta'uusaa gara biyya lafaa kanaa dhufee jira jechuudha. Ayyaanni cuuphaa waggaa waggaan sirnoota garagaraan amajjii 11 kabajamee oola. Ayyaanni kataraa magaalaa Baatu Hara Dambal irratti sirnoota garaagaraatiin kabajame. Akka magaalichaatti taabonni 14 kan jiran yoo ta'u isaan keessaa 2 odola Hara Dambal irratti kan bahanidha. Taabonni odola Galiilaa fi Dabra Siinaa irraa kaan Hara Dambal walakkaatti walga'uun gara taabota boceessaatti imalaniiru. Aluma wal fakkaatuun taabonni magaalaa Baatu 12 ta'anis imala isaanii gara qarqara Hara Dambal taasifachuun achuma kan bulan ta'a. Sirni kabaja ayyaana kataraa kanarratti turistoonni biyya alaa fi keessaa hedduun argamuun isaa ayyaanicha caalmaatti miidhagseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa nu biraan ga'uudhaaf olaanaa yaaddessaa magaalaa Baatuutti argama. Akka mooltii olaanaa baga ayyaana kataraa yookiin jala bultii ayyaana cuuphaatiin nagaan si ga'e mi ayyaanni kataraa magaalaa Baatu Hara Dambalitti haala kamiin kabajamee jala bultiin ayyaana cuuphaa maal fakkaata kan jedhu daawwattoota keenya biraan ga'uu dandeessa. Galatoomii heeraan sinis baga jala bultii akkasumas immoo guyyaa boruu kan kabajamu ayyaana cuuphaa guddichaan bagattiin si ga'een sin jedha daawwattoota keenyaanis baga geessanii kabajamtoota daawwattoota keenya guutummaa addunyaa irratti argamtanii egaa ayyaana kataraa jala bultii ayyaana cuuphaa irratti kan nuti argamnu ayyaanni kun hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa guutuu irratti kan kabajamudha. Egaa akka biyyaatti qabeenya guddaa biyyattiin qabduu fi bara 2012 irraa kaasee sadarkaa UNESCOtti kan galmaa'e qabeenya addunyaati.
qabeenya Itoophiyaati akkasumas immoo qabeenya amantoota hundaati jechuun dandeenya. Egaa ayyaanni kun haala adda ta'een har'a jala bultiinsaa yookaan immoo ayyaanni Kataraa akkumaatu jalqaba kaastee as magaalaa Baatuu hara dambal irratti kabajamee jira. Osoo jennu hara dambal irra deebiidhaan kaasna sababiin isaa addatti magaalaa Baatuu keessatti ayyaana Kataraa kabajamu adda kan godhu garuu magaalicha keessatti sirnoota garaagaraatiin taabotni 12 ol ta'an magaalitti keessaa bakkeewwan garaagaraatii ka'uudhaan gara bakka bultii isaanii qarqara hara dambalitti dhufanii asitti argamu. Suniin dabalatetti immoo egaa akkuma jalqaba kaasnee bakkeewwan lamaan irraa odoloota lamaan Galiilaa fi Dabrasiinaa irraa taabonni ka'an taabota boceessaa argamu wajjiniin wal arganii bakka tokko kan bulanidha. Keessumaayyuu namoonni baay'een kan irratti hirmaatan turistoonni hedduun kan irratti argaman akkasumas biyya keessaa magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota gurguddoo keessaa as magaalaa Baatuutti dhufuudhaan ayyaanicha irratti kan argaman hedduun isaanii agarsiisa guddaa Dabrasiinaa fi Galiilaa irraa taabotonni kun lamaan yeroo ka'an agarsiisudha. Agarsiisni kun agarsiisa addaati. Bishaan irra deema taabonni yabala bishaan irra taasisu kan ammoo hedduun namoota dooniidhaan kan isaan hordofaa deemanii inni kun daawwattoota baay'ee harkisa. Sosochii amantiidhaan taasifamuun dabalatatti hojiin yookaan immoo adeemsi asirratti taasifamu baay'ee miidhagaa akka ta'edha kan nuti argineetoo jirru jechuudha. Egaa naannoo hara dambal kanatti bu'uuraaleen misoomaa baay'een isaanii hojjetamaniiti kan jiranii turistoota baay'ee kan hawwatan akkasumas immoo ayyaana akka Kataraa fi Cuuphaa kana gaggeessuudhaaf kan gargaaru adeemsawwan hojiileen misoomaa baay'een isaanii hojjetamaniiti kan isaan jiranii. Inni kun egaa qabeenya guddaa kan ta'ee fi sosochii turizimii biyyattii keessatti misooma koriidarii fi kanneen birootiin kan baay'een isaa kan irratti calaqqise ta'uusaa kan agarsiisudha jechuudha. Egaa akkuma daawwattoonni keenya guyyaas ilaalaa turan bakka baay'eetti miillaan deemamee yookaan immoo karaa gubbaarra deemuudhaan taabonni kan bo'u asirratti garuu bishaan irra yeroo deemu yeroo yabaluu akkasumas namoonni baay'een faaruu amantichaatiin dabalanii yookaan bishaan irra deeman kan nuti agarsiisaa turre. Inni kun baay'ee miidhagaa fi hawwataa ta'uusaati kan namatti mul'isu jechuudha. Namoonni baay'een akkasumatti waggaa bishaan irra deeman iyyuu bashannanaaf kan isaan taasisanii sun irratti immoo namni hedduun uffata aadaatiin miidhagee bareedee yeroo bishaan kanarra deemu immoo caalmaatti ayyaanicha kan miidhagsedha. Egaa hooggantoonni baay'een asirratti argamanii jiru. Komishinii Turizimii Oromiyaa Komishinarri Taanaa Nagaa Wadaajoo akkasumas immoo Ministeerri Deetaan Turizimii asitti argamanii jiranii. Isaan kun fuulduratti haala kamiin turistoonni baay'een as dhufanii akkasumas immoo amantoonni baay'een bishaan kanarratti ayyaanicha akka isaan kabajaniif haala mijeessaa kan jiran ta'uusaa nutti himaniiti kan jiranii. Egaa walumaa galatti taabotonni lamaan odolarra turan boceessaatti kan isaan argamanii kanneen 12 magaalaa keessa jiran immoo as qarqara hara dambal kanarratti kan isaan argamanii dudduuba kootii egaa namoonni baay'een borganama yeroodhaan deebi'anii dhufuudhaaf gara mana isaanii deemaniiti kan jiran jechuudha. Borusaa 12 irraa kaasee immoo sirni cuuphaa sagantaan guddicha jechuudha. Asuma hara dambar qalqarratti wantoonni mijachuu qaban hunduu mijataniiru sirnicha asitti gaggeeffama. ITV'n Afaan Oromoo akkasumas immoo Corporation Broadcasting Itoophiyaa kallattiidhaan isa kanas daawwattoota keenya biraan kan ga'u ta'a jechuudha. Hayyee olaanaa yaaddeessaa magaalaa Baaturraa odeeffannoo bal'aa nu biraan geesseef galatoomii yeroo gaarii siif haa ta'u. Oduruma ayyaana Kataraa wal qabatuun ayyaanni Kataraa Ikooturizimii Wanciirratti bifa ho'aadhaan kabajame. Ayyaanichi bifa duudhaa amantaa eegeen kan kabajame yoo ta'u abbootiin amantaa fi hordoftoonni amantichaa irratti hirmaataniiru. Ayyaanni kun Ikooturizimii Wanciirratti kabajamuun isaa guddina damee turizimii naannichaaf qooda olaanaa kan qabudhas jedhameera. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa nu biraan gahuudhaa fi riippoortarri keenya Saxxoota Shooma Wanciitti argama.
Daawwattoota keenya sirna ayyaana kataraa wanciitti kabajamee hordofaa kan jiru riippoortari keenya Saxxoota Shomaa achitti argama. Akkam walta'e Saxxoomee baga ayyaana kataraa yookiin jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara kanaan nagaan sigee ayyaanni kataraa wanciitti haala kamiin kabajamee jala bultiin ayyaana cuuphaa maal fakkaata kan jedhu daawwattoota keenya biraan ga'uu dandeessa. Hayyee heeranii ulfaadhu akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaaltegaa ayyaanni kataraa yookiin immoo kan jala bultiin ayyaana cuuphaa sirna ho'aa ta'een ikooturizimii wanciitti kabajameeti kan jiru. Egaa taabonni iddoowwan adda addaatii manneen amantaa garaagaraa gadaamiiwwan adda addaatii bakka tokkotti dhufuudhaan kallattii gara iddoo cuuphatitti deemeeti yookiin gaggeeffameeti kan jiru. Kanaanis gaa taabonni gadaamidhaa ka'ee haga laga yookiin immoo haroo wancii gubbaa ga'utti miilan hawaasti duuka deemuudhaan kun faarfannaa mana amantichaa yookiin duudhaa amantichaatiin kan deeggaraa turan akkasumas immoo namoonni aadaa yookiin sirboota aadaa garaagaraa kan naannoo san ibsuun duuba deemanii dhiichisaa akkasumas immoo taabotaa fi akkasumas wantoota garaagaraa faarfachaati kan isaanii turanii. Egaa keessattuu kun turizimiin wancii kun guddina damee turizimii biyyattiitiif gahee guddaa qaba jedhamee ministeera muummeetiin sagantaa maaddii biyyaalessaatiin kan hojjetame. Kanaanis gaa turistoonni hedduun garanatti dhufanii jiru. Ayyaana kanaanis wal qabatee turistoonni garaagaraa akkaataa taabonni yeroo baatamee itti deemamu yookiin gara kataraatti yookiin bakkee cuuphatti yeroo itti deemu taajjabaa yookiin ilaalatee kan turanii. Egaa baay'eedha ajaa'ibsiisaa turanii. Achi keessattuu faarfannaawwan sirboonni aadaa garaagaraa achi keessatti mul'atu akka gaarii gurra namootaa kan qabatu ture. Egaa waliigalaan kan ilaallu ta'e ikooturizimiin kun sababoota kanaaf carraa hojii bal'aa kan uume akkasumas immoo jireenya qonnaan bultoota naannoo kanaa kan duubatti hafaa ture gara ammayyaatti kan geessedha jechuun hin danda'ama. Manneen qonnaan bultootaaf ijaarame manneen baay'ee ammayyaa fi magaalaa Finfinnee keessattiyyuu hin argama nama jechisiisu kan wantoota adda addaa guuttate akkasumas immoo ikooloojii naannoo kanaa yookiin uumama naannoo kanaa kan eegumsa irratti hundaa'e fakkeenyaaf naannoo wancii kun warqeedhaan beekama. Warqeen isaanii osoo hin tuqamin akkasumas dinnichaa fi dhimmoota wantoota nyaataaf oolan hedduutu naannoo kanatti jira. Inni sun osoo hin tuqamin aadaan fi duudhaan hawaasaa osoo hin eegamin naannoo kanatti kabajamaati kan jiru. Kanaanis gaa biyyattiin yookiin Itoophiyaan waggaadhaan gaa maallaqa yookiin sharafa guddaadha kan argattu. Ayyaanonni akkanaa kun immoo carraa guddaa biyyattiidhaaf fideetoo akka dhufus gaa namoota garaagaraa irraa gaafannee jirra. Egaa haroo wancii yookiin immoo ikooturizimii wancii daandii irratti bifa kanaan taabonni gara cuuphaa yookiin iddoo cuuphaatti imaletti kan jiru. Odeeffannoon ammaa fi qabadhee kana fakkaata. Hayyee Saxxoota Shoomaa wanciirraa odeeffannoo bal'aa nu biraan geesseef guddaa galatoomii. Yeroo gaarii siif haa ta'u Saxxo. Kabajamtoota daawwattoota keenya gara oduu itti aanutti darba. Bulchiinsa magaalaa Naqqamteetti ayyaanni kataraa hordoftoota amantichaan bifa sirnoota duudhaa amantaa eegeen kabajame. Hirmaattonni ayyaanichaas ayyaanichi karaa duudhaa fi amantii isaa eeggateen kabajamaa jiraachuu himaniiru. Waldaa amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaan kutaa lallabaa Wallagga Bahaa Laayika Wangeelluu Bagarramuu Baqqalaa ayyaanni cuuphaa ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos harka Yohaannis cuuphaatti cuuphamuuf Galiilaa irraa gara laga Yordaanositti deemedha jedhaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqqamtee መሰረታዊ ሉጋማ isaaniitiin yeroo ayyaana cuuphaa kabajnu kadhannaa abbootii amantaa fi namoota harka qalleeyyii naannoo keessanii yaadachuun ta'uu qaba jechuun amaniiru. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii magaalaa Naqqamteeti. Garuu achitti ta'a billaan jira ani billaa fuudhee tanan Mumuru jalqabda. Amma maalnaan jedha takaseen ata ita kibalaka. Ituma koottaa jedhamne kazaraa qabannee iyyuu as. Achuma hulluuqeen fiiltarii sana buqqiseen lolla'een. Sareedhaa fi adurree fi dubartii tumbo. Itoophiyaan eegumsa galaanaa kanarraa bahuun ishee baay'ee dhiibbaa uumeera.
Maadaagaskar deemna gaafa bara 1969tti hin deemnaa guyyaa 11 halkaniif guyyaa deemne. Ishii ilaaluudhaaf dhufte haati manaa komaander dhufte jennee gadi baanii ilaalla dhugaa. Baga nagaan ayyaana cuuphaa 2018tiin isin ga'ee jenna. GPS fakkeenyaaf hin jiru dur amma garuu jira. Kanaaf naavigeetii gochuudhaaf baay'ee salphaadha. ETV afaan Oromoo tamsaasa kallattii sa'aatii tokkorraa eegalee simbira gahaa jirudha kan daawwachaa jirtan irra deebi'uudhaan baga ayyaana kataraa yookiin jala bultii ayyaana cuuphaatiin nagaan isiniin geechaa odeeffannoo ayyaana cuuphaatiin alaan qabannetti yeroo dabarru loojiin dambii jannata dacheerraa bu'aa ida'amuutii jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri muummee Abiy Ahmed qaama sagantaa maaddii dhalootaa kan ta'e loojii dambii eebbisaniiru seenaa sangirmaa. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed qaama piroojeektii gabataa dhalootaa keessaa tokko kan ta'e loojii dambii eebbisiisaniiru. Loojiin dambii jannata dachee bu'aa ida'amuuti kan jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed Itoophiyaanonni aadaa kan Oromaa qofa dinqisiifachuu keessaa bahuun qabeenyota kuufamaa Itoophiyaan qabdu hubachuu dinqisiifachuu fi misoomsuu akka qaban dhaamaniiru. ብዙ ሰው ሀገሩን ጠንቅቆ ሳያቅ በአገሩ ያለን ውበት በአገሩ ያለን ጸጋ ባንክሮ ማስተዋል namoonni baay'een biyya ofii haalan osoo hin hubanne kennaa fi bareedina biyya ofii sirnaan osoo hin hubanne kan Oromaa akka malee dinqisiifatu garuu ammoo dhukkubsuu tokko malee namni kamuu gara kana dhufuun bakka kana osoo ilaale bakki kun adda ta'uusaa fi iddoowwan filatamoo addunyaa keessaa tokko ta'uusaa hubata. ልዩና ምርጥ ቦታዎች አንዱ ለመባል ግን በቂ መሆኑን ሁላችሁም እንደምታምኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢትዮጵያኖኒ ሀላ ሚጀታ ኡማሜት ፈየደሙን ሎጂ ደምቢ አከ ዳወተኒስ አብይ አህመድ አፌረኒሩ ኢትዮጵያውያን በተቻለ መጠን አማን ሚዛን እየመጡ ኢትዮጵያኖኒ ሀመ ደንዳሚን አማን ሚዛን ዱፉን ሎጂ ደምቢ አከ ዳወተኒ ፊ በርና አዳ ኢትዮጵያ ፊ ከና አዳ ኢትዮጵያ አከ ዳወተነን ስነፌራ ባካ ከነ ዱፉን አከ ከነ ዱራ ረክሳ ሚቲ ዳንዲ ቅሌንሳ ቀብና ዳንዲ ቅሌንሳ ራ ሀንገ ሎጂ ከናት ደቂቃ ሸኒ ሀንገ ኩረኔ ጫላ ሂንፍረቱ 5-10 ደቂቃ ቢወስድ ነው። qabeenyota kuufamaa Itoophiyaan qabdu hubachuun kunuunsu misoomsuu fi badhaadhina biyyaaf oolchuun dhimma boruuf bulfamu akka hin taanes Abiy Ahmed ibsaniiru. አይን ካልተገለጠ የከባቢን ሀብት ማየት ካልተቻለ ቢቀመጥም ija banachuun qabeenya kuufamaa keenya ilaaluu hin dandeenye taanaan jiraatullee akka warqee biyyoo keessa dhokateeti ni jira. garuu hin arginu ittiin fayyadamnu jechuudha. Har'a garuu guyyaan isaa gahee tumsa mootummaa fi dhuunfaan akkasuma tumsa mootummaa fi ummataatiin hojiin dinqiin kun biyya keenyatti hojjetamuu eegaleera. Loojiin kun bishaan as jiru kana buna kanaa fi bosona kana bakka bu'a jechuu miti. Qabeenyonni kunniin caalmaatti bareedanii akka mul'atan taasisa jechuudha. አይተኩም እነሱ ግን የነሱን ውበት ይገልጣል። mootummaan naannichaa qabeenyota uumamaa misoomsuun hojiilee akka loojii dambii heddummeessuu akka qabus dhaamaniiru. ተጨማሪ እንደዚህ ያሉ ድንቅ ስራዎች በክልሉ ኢኒሼቲቭ ተሰርተው እንደምናይ ተስፋ አደርጋለሁ። Initiatiivii mootummaa naannootiin hojiileen dinqii kana dabalataa hojjetamanii akka arginu abdiin qaba. Har'a cuuphaadha. Har'a guyyaa loojiin dambii itti eebbifameedha. Jiraattonni naannoo kanaa gammachuu dachaa kanaan baga isin ga'e baga gammaddan guddiseen isin galateeffadha. አመሰግናለሁ። loojiin dambii jannata dachee yaadame idaamuutiin ijaaramee eebbaaf ga'ee fi lammiilee uumama dinqisiifachuu barbaadaniif filannoo duraa ta'an keessaa tokko ta'uu isaas ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsaniiru. kabajamtoota daawwattoota keenyaa suur-sagalee gabaabaa loojii dambii guyyaa irraa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin eebbifamee daawwannee walitti adeeminu.
Barnoonni rakkoolee biyyaa furuun imala dhalootaa milkeessuuf murteessaadha jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Mana barumsaa bultii addaa sadarkaa lammaffaa naannoo kibba lixa Itoophiyaa aanaa surmaatti waajjira giftii duree Zinnaash Taayyachuun ijaarame kan eebbisiisan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fedhiin keenya bu'uura jijjiiramaa dhalootaaf mijatuu kaa'uudha jedhaniiru. Seena Sangirmaa. Barnoonni rakkoolee biyyaa furuun imala dhalootaa kan milkeessu ta'uu Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ibsaniiru. Manni barumsaa ammayyaa kibba lixa Itoophiyaa aanaa surmaatti waajjira giftii duree Zinnaash Taayyachuun ijaarame dhaloota ofirra darbuun biyya isaaf bu'aa buusu horachuuf kan dandeessisu ta'us dubbataniiru. ዛሬ ዓመት ገደማ እዚህ አካባቢ መተን naannoo waggaa tokko bakka kana dhufuun dhalattoota surmaa ilaaluuf yoo dhufnu naannoo kanatti hanqinni manneen barnootaa akka jiru hubanne jireenya lammiilee keenyaa bakka tokkotti qofatti daangeffamuu waan hin qabneef sochiin akka jiraatu ijoolleen barachuuf haala mijataa akka hin qabne waan hubanneef manneen barumsaa waajjira giftii dureen ijaaramanii keessaa kun tokko akka ta'uuf murteessuun keenya ni yaadatama. Manni barumsaa kun ijaarsi isaa xumuramee barattoonni asuma bulaa barachaa jiru kana arguun keenya gammachuu guddaa waan ta'eef baga gammaddan jechuun barbaada. አሁን ትምህርት ቤቱ አልቆ እዚህ እያደሩ የሚማሩ ተማሪዎች ማየት ችለናል። ይሄ ታላቅ ደስታ ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ካዮ ጉዳን ኢጃርሰ መኔን በርኖታ ላሎተ ብያ ቡአ ቡሰኑሙፍ ቡኡረ ጭማ ካዋ ከተስ ሂመኒሩ ዋና ትኩረቱ ትምህርት መማር እየፈለጉ xiyyeeffannoon guddaan ijoolleen barachuuf osoo fedhii qaban fi barachuuf mirga qaban osoo jiran sababa manni barumsaa jiraachuu dhabuutiin maaddii barnootaarraa hafanii barumsa argachuun ofii isaaniif nama guutuu ta'uun hawaasa isaanii akka fayyadan gochuudha. ጠቃሚ እንዲሆኑ እነሱን ማዘጋጀት እነሱን መስራት ዓላማ ያደረገ ነው። waajjirri giftii duree waggoottan muraasa darban keessatti manneen barnootaa sadarkaa isaanii eeggatan 37 ijaarsisuu isaas yaadachiisaniiru. የኛ ፍላጎት ለትውልድ fedhiin keenya dhalootaaf borumtaa keenyaaf bu'uura kaa'uudha. Kanarraa ka'uun waajjira giftii dureen waggoottan muraasa darban keessatti daa'imman irratti xiyyeeffachuun manneen barnootaa ijaaraa turuun keenya ni yaadatama. Manneen barumsaa haala kanaan ijaaraman keessaa kuni 37ffaadha. ህፃናት ላይ አተኩረን ትምህርት ቤት ስንገነባ መቆየታችን ይታወቃል። ይሄ 37ኛ ትምህርት ቤት ነው። Hojiin koriidarii baadiyyaa jireenya horsiisee bultootaa fi qonnaan bultootaa jijjiiruudhaan hojii biyyaalessaa gahee guddaa qabu ta'uu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed himan. Ministeerri muummichaa naannoo Itoophiyaa kibba lixa Itoophiyaa aanaa gurraa fardaatti koriidarii baadiyyaa moodela waajjira ministeera muummee fi dhaabbileetti waamamtootaan ijaaramee daawwataniiru. Ababaayyoo Kafanii. Ministeerri muummee mootummaan misooma koriidaraa magaalota biyyattiitti eegalsiise gandoota baadiyyaattis babal'isuuf hojii bal'aa hojjechaa jiraachuu himaniiru. Karoorri misooma koriidara baadiyyaa milkaa'aa jiraachuus daawwannaa hojii naannoo kibba dhiha Itoophiyaatti taasisanii hubachuu danda'uu isaanii ibsaniiru. በከተማ የጀመርነውን የኮሪደር ስራ ወደ ገጠር እናምጣ ብለን በሁሉም ክልሎች በሁሉም ዞኖች እንደዚህ ያሉ አዳዲስ የተሻገሩ የገጠር መንደሮች misooma koriidaraa magaalatti eegalle gara baadiyyaatti haa babal'isnu jennee naannoo hundatti godinaalee hundatti gandoonni baadiyyaa ce'an akkasii uumamaa jiru. Baatiiwwan muraasa darban iddoolee hedduu daawwachuuf carraa argadheera. Har'a kibba dhiyaatti gandi baadiyyaa ce'ee argine kun wanti nama ajaa'ibu namoonni saaloonii fi kutaa ciisichaa addatti qabu. Kutaa ciisichaa isaanii keessaa mana fincaanii qabu. Kutaa bulmaata loonii qabu. Kuduraa fi muduraa akkasuma lukkuulee dabalatee misooma manduubee qabu. Qe'ee tokkoon tokkootti damma lukkuu saawwan aannanii qabatanii argineerra. ጓሮ የማየት እድል አግኝተናል። Mootummaan hojii misooma koriidaraa baadiyyaa milkaa'aa jiru kana guutuu biyyattiitti babal'isuun jiruu fi jireenya lammiilee fi badhaadhina biyyaa mirkaneessuuf kan hojjetu ta'uu himaniiru. ይህንን ጉዳይ በሀገር ደረጃ እንደየከባቢው ተፈጥሯዊ ጸጋ sadarkaa biyyaatti kennaa fi haala qabatamaa naannawaa hunda bu'uura godhachuun hojjechuu dandeenyaan badhaadhina guutuu ni mirkaneessa. Namni tokko mana isaatii ibsaa qaba taanaan TV qaba jechuudha. Odeeffannoo qaba jechuudha. Odeeffannoo qabaannan bilbila qaba jechuudha. Hawaasni odeeffannoo qabu waan misoomse gatii sirriin akka gurguratu faddaaltotaan akka hin nyaatamne ni ta'a. Raafuu fi kuduraan muduraa
manduuba isaatii qabaannan beelan hin kufu as gurraa fardaatti wanti dabalataa argine iddoo oolmaa daa'immaniis qabu ያመረተው ምርት በደላሎች እንዳይነጠቅ በተገቢ ዋጋ ለመሸጥና አትራፊ ለመሆን ያግዘዋል። ሚኒስትር ሙሜ ወገንቶታ ሰርካን ጅራን ሚሶም ኮሪደር ባዲያ ይገለሜ ሚልኬሱፍ ሆጂታ ጅራኒስ ገለቴፈተኔሩ በዚህ አጋጣሚ ይህንን ስራ ያስተባበሩ irraa kana namoota hojii kana akka milkaa'u qindeessan hooggantoota fi hojjettoota biiroo keenya dinqisiifachuu fi galateeffachuun barbaada. Dargaggoo yeroo gabaabaa keessatti lafa adda ba'e kanarratti hojii kana hojjetee fi hawaasa naannichaaf galateeffachuun barbaada. Kuni agarsiistuufi malee bakka hundatti hojjechuu akka qabnus hubachiisuun barbaada. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee sheediiwwan daldala ammayyaa haadholii kanaan dura gabaa xixiqqoon jiraachaa turaniif kennan. Haadholiin sheediin daldalaa kun kennameef kanaan dura roobaa fi aduu keessa taa'uun daldalaa turuu kan ibsan kantiibaa Adaanech sheediiwwan amma kennameef galtee barbaachisu hundaa kan guutamaniif ta'uu ibsaniiru. Haadholiin haala rakkisaa kana keessatti jireenya isaaniif jecha hojjechaa turan kabaja isaaniif malu argatanii mul'achuu isaaniitiin gammanneeras jedhaniiru kantiibaan magaalattii Adaanech Abeebee. Kanneen hanqinni dhiyeessii oomishaa akka isaan hin mudanne giddugala gabaa laaftoo waliin hidhanni isaa itti fufiinsa qabu uumamuus ibsaniiru. Oduu gaddaatiin sirni awwaalchaa artist Natsaannet Warqinaa bakka hooggantoonni mootummaa firoottan miiltoon hojii fi jaallattoonni isaa argamanitti bataskaana Qidist Sillaasee kaatedraalitti raawwatame. Sirna awwaalchaa kanarratti kan argaman ministeerri deetaa ministeera aadaa fi ispoortii Nabiyyuu Baay'ee artist Natsaannet nama hojii isaa ga'umsa ogummaa fi beekumsaan hojjetu ta'uu dubbataniiru. Kana malees artist Natsaannet nama naamusa ogummaa fi qulqullina aartiif xiyyeeffannoo kennuun hojjetu akka ta'e sirna awwaalchaa irratti ibsaniiru. Hojiin artist Natsaannet Warqinaa dhalootatti akka darbuu fi akka barnootaatti akka tajaajilu kan taasifamu ta'us himaniiru. Sirna awwaalchaa kanarratti kan argaman kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirre Dhawaa Kadarjoo argama isaaniitiin artist Natsaannet Warqinaa uummataa fi biyya qajeelummaan kan tajaajilee nama aartii guddaa akka ta'e ibsaniiru. Maatii dinqisiifattoota miiltoo fi hojii fi uummata maraafis jajjabinaa hawwaniiru. Garuu achitti taa'a billaan jira ani billaa fuudhee tanan mumuru jalqabda amma maal naan jedha takaseen ata ita kibalaka Ituma koottaa jedhamne kazaraa qabannee yoo as achuma hulluuqeen fiiltarii sana buqqiseen lolla'een sareedhaa fi adurree fi dubartitummo. Itoophiyaan eegumsa galaanaa kanarraa bahuun ishee baay'ee dhiibbaa uumeera. Maadaagaskar deemnaa gaafa bara 1969tti hin deemnaa guyyaa 11 halkaniif guyyaa deemne. Ishii ilaaluudhaaf dhufte haati manaa komaandar dhufte jennee gadi baanii ilaalla dhugaa. Bagaa nagaan ayyaana cuuphaa 2018tiin isin ga'ee jenna. GPS fakkeenyaaf hin jiru dur amma garuu jira. Kanaaf naavigeetii gochuudhaaf baay'ee salphaadha. Filattanii waan nu daawwattaniif galatoomachaa gara odeeffannoo maddeen alaa arganneettan darba. Filannoo pirezidaantummaa Yuugaandaatti filatameen pirezidaantiin biyyattii Yuwerii Museveenii umachuu koomishiniin filannoo biyyattii beeksise. Yuwerii Museveenii filannoo pirezidaantummaa wayitaa injifatan inni ammaa marsaa 7ffaa ta'uun himameera. Museveeniin filannichaan sagalee kennamiin 71.65 argachuun mormaa yookaan dorgomaa isaanii Rooberti Yaagolaanii injifachuun isaanii koomishinichi ibseera. Walitti qabaan koomishinii filannoo Yuugaandaa Simon Mugeeni filannichaan qabxii dorgomtoonni argatan ifoomsuun pirezidaantii Yuwerii Museveenii qabxii olaanaa argachuu beeksisuun marsaa 7ffaaf irra deebiin pirezidaantii biyyattii ta'uu isaanii ibsaniiru. Haaluma kanaanis Yuwerii Museveenii waggoota 5 dhufaniif Yuugaandaa pirezidaantummaan bulchuu jedhamee eegama. AFPtu gabaase.
Biyyoota nageenya Greenland deeggaruu barbaadan dabalii taarifaan doorsisuun dogoggora ta'uu ministeerri muummee Itaalii Joorjiyaa Meeloonii himan. Dhimmicha irratti pirezidaantii US Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin mari'achuu kan himan Joorjiyaa Meelooniin dhimmichi dhaabbata waraanaa waadaa Atlaantika kaabaa neetoodhaan ilaalamu akka qabu ibsaniiru. Daawwannaa isaanii xumuraatiin Kooriyaa Kibbaa kan daawwatan ministeerri muummee Itaalii Joorjiyaa Meeloonii US Ameerikaan biyyoota nageenya Greenland tumsuu filatan irratti taarifa dabaluuf karoorsuun dogoggora ta'uu fi isaanis kanaan akka walii hin galle himaniiru. Biyyoonni Awurooppaa nageenya Greenland tumsuuf loltoota isaanii garasitti erguuf fedhii agarsiisuu isaanii US Ameerikaa irratti kan xiyyeeffate akka hin taanee fi yaaddoo qaamolee biroo qolachuuf akka ta'e hubatamuu qabas jedhaniiru. AFP wabeeffanne. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu keenya songola bindura altakkaan ijoowwan isaanii si yaadachiisa. Ayyaana Cuuphaa wayita kabajuuf furmaanni badii dhiifamaa qorichi waldhabdee araaraa akka ta'e yaaduu qabna jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Ayyaanni Kataraa kutaalee biyyattii garaagaraatti sirnoota adda addaatiin kabajame. Odeeffannoo maddeen alaatiin biyyoota nageenya Greenland deeggaruu barbaadaniif dabalii taarifaan doorsisuun dogoggora ta'uu ministeerri muummee Itaalii Joorjiyaa Meeloonii himan. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa TV Afaan Oromoo irraa sa'aatii tokkorraa kaasuun oduu tamsaasa kallattii simbiraan gaatu reegoo lamneetii kan jiru ayyaana Kataraa kan bara 2018 akkasumas ayyaana Cuuphaa jala bultii isaatiin baga nagaan isiniin ga'e jecha guyyaa borii suubiirraa kaasuudhaan tamsaasa kallattiitiin sirna ayyaana Cuuphaa magaalota biyyattii garaagaraatti taasifamu ETV'n Afaan Oromoo kan simbiraan ga'u ta'a daawwadhaa isiniin jecha gama kootiin ayyaana gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaa deebana.